شيعة مالجتي أن الله لا يعلم الشيء قبل خلقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيبو شيكا سلامني ربي سناك كبو ونرجع فيديو سنرتو رابودا في روح الدو يالي تري أركونو شراسان أرجدة ما شاء الله رواي شيء أرانو برسيسا جرتو أكيدا شيء أرا أنا موكا غافينة تي واي شيء أسمتي واي أهل السنة والجماعة أسمتي أيها تويو ركون كبرغما جتن شيعان أكنا جينيت غرو يسي وري أهل السنة والجماعة كن غما أمة فلسطين بافتني بيتو غما أمة غازة أمة إسلام أمة أهل السنة والجماعة بكا إتي إسرائيلين بيجي ولي رجل جلتي تباجي ولي تمتنسيتي دتشي جلد أبام سيفتي قبينيا ميكا قبينيا إسلاما قبينيا أمة أهل السنة والجماعة أبام سيفتي غما ساني غوجاتو كبافتني بيتو وقال الليلة إسنومنا قبدن نما بيا بلشلمتي نما ميشا يوكيسي ورانا الليمتي نما ورانا وغنوس متي ورانا اسمتي مي أمتي سنجلة ديما جرتم كن نتي على السنة والجماعة ورجنا مكن أمني متا تيا الدنيا وغنا جروكم مي غوياتو كل إما في فلسطين الرا إما أمة إسلاما ميدا ماجرو أمة يهودات ميدا ماجرو كان الرا غوياتو كل دفاع غراني بيكم كناف شيعاني مورا أمة إسلاما بون ستيجود أمة إسلاما متاول قبلي نمشي فول ربي والجيجرة ربي سا والجيجرة شيعاتي مالتي نتيمبينو أكيدان شيعة كن شيعان الرجال كمنه كان أندرا يسترتني كان أندرا يرو شيعان كستي برسيفتا ترت يسترتن الرجافة ومن كن أمة يهودا دان أوغنا منو على السنة والجماعة جدي أمة إسرائيل في ميل لديكو أمة ما توتي يهودا أدد أمغتو أمة ما توتي يهودا ما تاتبات تتديم غافا أمني موتمان إيران دارا شيغورو أرى مالتو إسين آرسي مالتو إسين بوبيسي مالتو إسين غوغوبي يو إراجع لفتانو ساعتي كانت توكو كان kana sinuma finni isa kabira yoo dhuguma haqa rabbii walitti himnate dhugaa rabbii dubbannate islaamummaadhaaf dubbannate amantaa keenyaaf diin keenyaaf dubbannate yeroo uummanni walloo baatii ramadaanaa keessa waraanni irratti labsamee baatii ramadaanaa keessa dhiiraa dhalaan xiqqaa guddaan meeshaadhaan dhuguugamu maaliif hin dubbanne uummatichi uummata lubbuu qabu miti nama miti uummatichi maaliif hin dubbanne kana likkeessatti walitti himnaa jechuudha yoo walitti himne wal qajeelchine wal yaadachiifne wayya wallaaltanii miti tariin irraanfattan taasisanii yaadachiisa fazakiriin isuma beeku yaadachiisuudha malee kan wallaale barsiisu miti kanaaf hin tariin irraanfattan jedheen isinitti himuu barbaadu uummata walloo sanarraa maaliif hin dubbanne uummata isin jalatti miidhamaa jiru guyyaa tokkochas baatanii dubbattanii beektu guyyaa tokko ajanda argattan gaa addana jala hiraaniin kana zaabaati suudiin kan jennataati jennata iraa deemtu azaaba iraa deemtu subhaanallah barsiisi keessan sirriidha sirrii miti hin jenne garuu barsiisi kun yeroo ammaa kanatti ummati Israa'elii maaliif mootummaan Israa'el mootummaa Yahudaa mootummaan zaalimni mootummaan impaayera mataa isaatii ijaarratee biyyoota islaamaa tokkoon dhabamsiisuu barbaadu maaliif rukutamtii jechuudha baagiraawundiin dubbii keessanii jechuudha Israa'elii bira dhaabbachuudha Yahudaa bira dhaabbachuudha Yahudaa bira uummata Yahudaa bira dhaabbachuudha uummata islaamaa ijaan argaan jaallanne uummata kiristaanaa kanallee ijaan argaan jaallanne bira dhaabbachuudha jechuudha uummata lubbuun namaa biratti lubbuu titiisaan geenye bira dhaabbachuudha yeroo hedduu viidiyoo keessan nan hordofa sheeka dhiyoo kanas ustaaza Bumaayir tokko irratti viidiyoo waraabdanii turtanii sirbaa caaluu sirbeettanii isarrattis deebii isinii kenneera dhagaa dhaggeeffadhaa sirbaa caaluu sirbee kan alii birraa yoomnu sirbaa kan eenyu yoomnu sirbaa asirbu maal goona nun asirbu waan inni jedhe dhaggeeffanna malee nun jecha inni daqiiqaa 5 keessatti fayyadame dhimma ijaabaa irratti
amantaa islaamaa irraa difaa godhe sana waggaa tokko guutuu irraa softanii uummata amansiisuu hin dandeessan. Inni garuu daqiiqaa 5 keessatti uummata kana amansiise uummata kana miira diinii keessa kaa'e jechuudha. Aartii jechuun akkas. Aartiin silaa isa isaa dhowwamaadha. Aartiin akka itti dhowwame qaba, akka itti ajajame qaba. Aartiin yaa jamaatal khayrii, yaa mashaayikota keenya, yaa darasoota keenya, yaa xullaabaa ilmii quraanaa fi hadiisaa qofan dubbisina. Riifeerii kitaabolee addunyaa islaamaa ittiin rukutaa jirtu, tooftaa isheen ittiin deemaa jirtu subadha. Waan addunyaan keessa jirtu bara. Addunyaa waliin deema. Kophaa matta siin fudhattanii quraana siin fudhattanii hadiisa siin fudhattanii hin batattisina akka lukkuu koolli irraa cabee. Isiniin jechuu barbaada. Dhugaa jiru walitti himuu wayyaa jechuudha. Yoo dhugaa jiru walitti himnetti wal sirreeffanna, wal qajeelfanna. Akkasi. Dhiifama viidiyoolee namarratti waraabuu kana badaan jaalladhu. Akka inni daayirektii isin bira ga'utti jechuudha. Daayirektii isin bira ga'ee jechi koo yoo dogoggora qabaate illee namoonni gariin dogoggortee taa'uu naan jettan dogoggora koo irraa fudhachuu nan danda'a. Bakka dhugaatti dubbadhe irraa immoo bakka sanatti jabaachuun barbaada. Kanaafuu sheeka keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.